Isaan duukaa narsii barbaachan fiigee. Maal jettan? Dubartii biraatti buuteen beeku. Neerum. Neersiin qaban kan. Qabsoo sun immoo booda galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu. No regrets kan jedhu. ሃጫሉ ከመገደሉ በፊት ኦኤምኤን ላይ እንዲቀርብ ያደረኩት እኔ ነኝ። አልጸጸትም ገጽ 53 ቪዲዮ ብራቲን ወሊት ዴብኔ ጅራ ቪዲዮቲ ቦኸራ ኢራ በረኑ ሀንገዱ ማቲት ነፋነ ቱራ ነሞን ሂሮ ጅልቀባፍ ገረ ቻናሊ ከናቲት ድፍተን ሰብስክራይብ ጎዱዳን ማቲ ቻናሊ ከናታ ሁንዲ ኬሰኑ ላይክ ጎዳ እስኒፍ ሳልባዳ ነባይ ነፈየዳ ላይክ yogotan ቪዲዮን ኩን ነሞት ሄዱ ብረጋ ዋንጤፍ ላይክ ጎዳ ቪዲዮን ከየ ነሞት ሄዱ ብረጋ እንጅሩ ያደ ኬሰንስ ያደ ቀብደን ከመዩ ኮሜንት ጀላትና በሬሳ ጋራ ቪዲዮ Abba gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu rakkoon qabu yoom beeki nan deebisa. Magaalaan guddoo Sudaan maqaan ishee eenyu jedhamti? Magaalaan guddoo Sudaan? Ani hin beeku. Tole shaabbaatoo magaalaan guddoo Keeniyaa maal jedhamti? Keeniyaa? Ani hin beeku. Tole kan Ugaandaa hoo? Ani hin beeku. Maala mucayyoon ana abbaan kee karaarra dadhabee dhufoo dadhabsuu baatte maal qaba amma? Maal jechuudha? Mucayyoon kun na gaafachuu qabdi. Yoo na gaafatte malee akkamitti beekti? Na gaafadhaati. akkasittuu haa na gaafattu jedha. Maal beektaaf si gaafattire? Isaan duukaa narsii barbaachan fiigee. Hanga dhumaatitti dhageeffadha jedha. Mudannoo nama ajaa'ibsiisu haa dhageeffannu. Gaafan deesisu jira mitire bishaan bubbee nutti dhangaloo maal waanuma yeroo hundumaa jirudha. Garuu isa caalaa gaaf tokko maaltu na mudate bakka lamadha kanan hojjedhu jechuudha hojii. Achi maaltu ta'a bakka tokko buleetanii bakka tokko oola achi immoo lammaffaadha gaafa bultii koo halkan guutuu dubartoota 4 ture kan deessisne jechuudha. Sana booddee 4 sa'aatii gara 10 ruubiitti akkas barii keessa erga deessisnee booddee maaltu uumame rafne bakka xumurree waan ta'eef jechuudha. Sana booddee gara naannoo sa'aatii 11 ruubii irratti haadha wayii inni tokko fudhatee gara mana fincaanitti gaafa seenu harkatti kufte. Gaafa kuftuu iyyi garmalee ka'ee bakka nars jedhanii iyyaneennaan naasuudha dadhabbii keessa ture rafeen ture. Isaan duukaa narsii barbaachan fiigee. Mudannoo akkasiitu jira sana booddee narsi sidhaamnaa nahumsaatiin deebi'eeni dafnee deemnee tiriit goonee riiba keessaa baay'ee dadhabbii qaba isiniin jechuu barbaadeni. Mudannoo nama ajaa'ibsiisu nama ajaa'ibsiisa. Ni kaaratii sadiidha. Kaaratii sadii jechuun gatiin isaa qarshiitti yeroo jijjiiramu. Miliyoona 2.5 jechuudha. Kun miliyoona 2. Miliyoona 2.5 jechuudha. Emeraaldi jedhama biyya alaatti mursiisnee ogoonni irraa eegamu hunda qirxii. Dubaraaf durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? Dubaraaf durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? Dhiirri fuudhiin tokko qeerroo jedhama. Na fakkaata garuu qeerroodha waliin. Amma dubara tokkootiin yeroo gaafatan durbummaa qabdaa jedhanii gaafatu. Qeerroo tokkootiin immoo maal jettare akkas taanaan? Maal jettan? Dubartii biraatti buuteen beeku. No, maqaa qaba wanti suni kan dhiiraa maqaa qaba. Durbummaa qabdaa jedhee gaafatu atis waan jechuu dandeessu qabda. Maal jedhama? Dubaraaf durbummaa qabdaa yoo jenne dhiiraan maal jenna? Gaafa gaafannu maal qabdaa jenna amma fakkeenyaaf dubaraan durbummaa qabdaa jenna. Dhiiraan maal jenna? Dhiiraanii maal jenna ree? Daddargeessa. Dubaratti buutee beektaa. No, akkuma kan dubaraa durbummaa qabdaa jennu dhiiraanis qabdaa waan jennu qabna. Wanti sun maaloodha? Haga amma ga'een beeku garuu. Tole mee gaaffii kana yaalame sin immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarranii durbummaa qabdaa jedhu warri dhiiraa. Warri shamarranii yoo dhiirotaan maal jechuu qabu? Kan dhiirotaa maal jedhama wanti sun? Koomentii irratti barreessaa. Gaaffii kana namoonni hedduu hin gaafatu. Mee maal jedhama namoonni beektan koomentii jalatti barreessaa. Waaqa waa'ee gaa'ela isaa. Distance marriagein ulfaatanii? Baay'ee Distaansii meereejii mayyuu jechuuf hin ulfaatu yeroo baay'ee distaansii gaafa ta'u distaansii meereejii gaafa ta'u bakka garaa garii jiraatta waan ta'eef
anamma jaartii koo wajjiniin isii kan wal fuune jalqaba baay'ee wal biran turre. So isheen biyya biraa jiraatti turte waan ta'eef onlaayinii madha kan wal barree. Achi booddee yeroo macidhaaf yeroo dhufte sana wajjin turre jechuudha yeroo muraasaaf. Akkas ji'a 3-4. So achi booddee isheen deebite biyya Kaanaadaa jiraatti waan ta'eef jechuudha. So egaa distaansii meereejii gaafa ta'u chaalenjii baay'ee qabaata. Meereejiin distaansii mitiiti gaafa wal bira jiraattu iyyuu wallaansoo baay'ee si gaafata. So gaafa distaansii ta'u immoo garaagar gaafa fagaattu immoo koomitmentii nama lamaa garmalee barbaada. Shamarran dhiira akkamitti heerumuu qabu jedha. Akka saayikoloojii jedhutti shamarran dhiira umuriin ishee caalutti heerumuu qabdi jedha. Sababni isaa gaafa miidhaginni ishee irrachaa deemu dandeettii miidhagina ishee ilaaluu isaatii irrachaa waan deemuufi jedha. Jaappaan keessatti yookiin biyya Jaappaanii keessatti waan hojjechuun hin danda'amne waan dhorkaa ta'e haa ilaalu. Jaappaan keessatti wantoota dhorkaa ta'an muraasa isinitti hima. Tokko geejjiba uummataa irratti sagalee ol kaasanii haasa'uun yookaan bilbila laawud godhanii haasa'uun dhorkaadha yookaan gootan akka maraatuutti ilaalamtu. Lama Jaappaan keessatti jaalallee keessan karaa irratti dhungachuu yookaan hammachuun dhorkaadha. Harka wal qabatanii deemuun garuu jaallatamaadha. Sadi kaaffee yookaan hoteela seentanii yoo kaffaltii raawwattan tiippii kennuun dhorkaadha. Yoo minjaala irratti dhiiftanii deemtan illee isin duukaa fiigee keessummeessaan isiniif deebisa. Afur daandii Tookkiyoo irratti tamboo aarsaa deemuun yookaan tamboo aarsitee karaa irratti gatuun dhorkaadha nama adabsiisa. 5 osoo hayyaman gaafatiin bakka bareedaa argadhi jedhanii suura ka'uun yookaan kaasuun dhorkaadha. 6 kophee kee osoo hin baafatiin mana namaa kamiyyuu kaaffee fi reestooraantii kamiyyuu seenuu hin danda'amu. Yookaan gootan akka manaa fi nama sanaaf kabaja dhabutti ilaalama. 7 nyaata isiniif dhiyaate irraa nyaattanii dhiisuun dhorkaadha. Dhamaatii nyaata sana hojjechuuf ba'e tuffachuu fi akka amala badaattis ilaalama. 8 daandii gubbaa nyaachaa deemuun dhorkaadha. 9 nama gidduu teessanii furrii baafachuun amala badaadha. 10 Jaappaan keessatti karabaatii gurraachi mallattoo gaddaa waan ta'eef sirna awwaalchaa qofa irratti uffatama. Dhiironni guyyaa cidha isaaniillee karabaatii adii kaa'achuun dirqama. Jaappaan daawwachuu yoo barbaaddan amala kanarraa of eeggachuu qabdu. Obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa Hin Gaabbu jedhu irratti ibsa bal'aa kennee jira. Egaa ilmi namaa waa hojjettaa waggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee waggaan madaalu aarsaan kafaleetis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu. No regrets kan jedhu jechuudha. Amma yeroo akkamii barreessitanii yeroo mana hidhaatti isa barreessite moo eeggasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture. Booda harkaan barreessaa ture. San booda taayip godhamee yaadatte akkuma hidhaadhaa bahee maxxansiisuudhaaf yaadeen ture. Haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu turre. Yeroo suman eeguu asirra geenye amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti fixee bahee. Kitaaba isaa kana keessatti waa'ee Haacaaluu Hundeessaa haa dhaggeeffannu. ሀጫሉ ከመገደሉ በፊት ኦኤምኤን ላይ እንዲቀርብ ያደረኩት እኔ ነኝ። አልጸጸትም። ገጽ 53 ቃለ ምልልስ ከመደረጉ ከቀናት በፊት እኔ ወደምኖርበት መኖሪያ ቤት ከነ ሐምዛ ቦረና ጋር ብቅ ብሎ ስንጫወት ውለን ነበር። በዛ ዕለት ብዙ ነገር አንስቶ አጫወተኝ። ሀጫሉን የዛን ቀን ነው ያወቅኩት ብል ውሸት አይሆንብኝም። እሱ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ምሬቱን ሲያወራኝ እኔ በውስጤ ኦኤምኤን ላይ ቀርቦ ከጉየ ዋሬው ጋር እንዲህ ቢነጋገሩ እያልኩ እየሳልኩ ነበር። በመሃል ወሬውን አቋርጬ ኦኤምኤን ላይ እንግዳ ሆነ ቅረብ አልኩት። እሱም ምንም ሳይል እሺ ብሎ ቀንና ሰዓቱን ቴክስት አድርግልኝ ብሎ ከተቀመጠበት ተነስቶ ሐምዛን እንደሚሄድ ጠየቀው። ሐምዛ እንደሚቆይ ሲያረጋግጥ መነጽሩንና የመኪና ቁልፉን ከአረቢያ መጅሊሱ አፈፍ አድርጎ መልካም አዳር ውዶቼ ብሎ ወደ ደረጃው አቀና። እኔም ሳልዘገይ ወደ ጉዮ ስልኬን መታው። ሁሉንም ነገርኩት። እሺ በጣም ጥሩ ብሎኝ ስልኩን ዘጋው። የቃለ ምልልሱ ቀን እኔ ቤት መጥቶ መኪናውን እኔ ጋር ቆሞ በእኔ መኪና ጉዞ ወደ ኦኤምኤን ስቱዲዮ ጀመርን። ተለቅ ያለ አንገት ሐብል አድርጓል። ካልሲክና ሸሚዝክ ማች አድርጓል ብዬ ቀልድ ቢጤ ለመጀመር ብሞክርም ሀጫሉ ምንም መልስ አልሰጠኝም።
በመሃል እኔ እኮ ቴሌቪዥን ላይ ላለመቅረብ ለወቢ ቃል ገብቼላታለሁ አለኝ። Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan yookiin yaada kamiyyuu haa ta'uuti koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'an maatii ta'a isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Laayik godhaa viidiyoo xaanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.